Gumiin balal marsaa 47ffaan guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sababeeffachuudhaan ajandaa waliigaltee dimokraataa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun irratti kan geggeeffamuuf kan qophaa'edha. Guyyaan mirgi saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bu'uura heeraan kabaja itti argate sadaasni 29 waggaa waggaan akka biyya keenyaatti kabajamaa jira. Bara kanas akka biyyaatti marsaa 20ffaaf akka naannoo keenyattis marsaa 20ffaa fi godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaatti sirnoota garaagaraan kabajama. Gumiin balal marsaa 47ffaan kunis qaama sirna kabaja ayyaanichaati. Sadaasni 29 guyyaa ifa hundaa ta'uu ibsa. Waraqaa ka'umsaa maree kan nuuf dhiyeessan Dr. Margituu Dabalaa barsiiftuu fi qorattuu Yuunivarsiitii Siivil Sarvisii Itoophiyaa nu gidduutti argamanii jiru. Waltajjicha modereet kan nuuf godhan ammoo Dr. Guutamaa Daani'el Yuunivarsiitii Wallaggaarraa. Amma kallattiidhumaan kabajamoo obbo Haayiluu Addunyaa gara fuula duraatti dhufanii erga baga nagaan dhuftanii nu dabarsu keessummaas nu simatu. Gumiin balal gumiiwwan ijoo sirni gadaa ijaaree gaaddisa dubbiin jabduu sabaatti ilaalamudha. Xiyyeeffannoon gumii kanaas qajeelchuu, hubachiisuu fi sirneessuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajandaalee murteessoo Oromoo fi dhimmoota biyyaalessaa ta'an irratti hayyoonni gumii balal irratti hirmaachuun sirna ijaaramaa jiru keessatti gumaacha isaanii akka taasisanis itti fufiinsaan gaggeeffamaa jira. Gumiin balal marsaa kanaas guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ajandaa ijoo biyyaalessaa ta'e kana ka'umsa taasifachuun imala ijaarsa biyyaa waliigaltee dimokraataa uumuuf taasifamaa jiru irratti kan xiyyeeffatedha. Itoophiyaan aarsaa wareegama qaalii kaffalamaa dhufeen qormaatota sirni qeenxee uume injifachaa wal waraansaa fi boodatti hafummaa mo'achaa gara ce'umsa dimokiraasiitti imalaa jirti. Kanaafis utubaan maree biyyaalessaa rakkoowwan qormaata keessoo keenyaaf akka falaatti abdatamee jiru gaggeeffamaa jiraachuu isaati. Maree fi marabbaan dhiifamaa fi araaraan dabaalame qormaata idaa bulee furuuf furmaata abdachiisaadha. Akka naannoo fi biyya keenyaattis imalli jalqabnee jiru qormaata seenessa qeenxee injifachuu, seenessa walootiin biyya hundaaf taatu, hundaaf ijaaruudha. Galma guddaa sirna federaalizimii sabdaneessaaf bu'uura amansiisaa kaa'uu kana irratti dhimma hundaa yookaan ifaajii hunda keenyaa kan gaafatudha. Mareen gumii balal gaggeeffamaa jirus galmoota kanneen dhugoomsuuf dogoggoroota darban sirreessuu, ijaarsa sirnaaf galtee yaadaa dhiyeessuu, beekumsaa fi hubannoon karaa duudhaa ganamaa masakameen egeree ijaaruuf hayyoonni bilchina yaada olaanaan kan irratti mari'atan ta'uu ibsaa. Gumicha haasaa saaqiinsaan akka nu bananiif kabajamoo Aadde Sa'aadaa Abdurrahamaan Afyaa'ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa gara waltajjiitti naasimadha. Itoophiyaan biyya saboota sablammootaa fi ummatoota hedduuti. Biyyi heddumminni mallattoo eenyummaa ishii taate kun afdaneessummaa, sabdaneessummaa fi amantaalee hedduu qabaachuu isiitiin eenyummaa daneessummaa dhugaa kan horattee fi waloomaas jabeeffachaa qormaatota rogdaneessa ta'an injifachaa ijaaramaa kan dhuftedha. Kanaanis haqqummaa, waloominnii fi kabajni obbolummaa qormaatota keessatti ijaaramaa kan dhufte yoo taatu garaagarummaa keessatti tokkummaa fi jaalalli iddoo olaanaa kan keessatti gonfatedha. Galmi sirna qeenxee sabdaneessummaa kabajaan dhokate daneessummaa afaanii, aadaa, amantaa fi amantaalee sarbuudhaan biyya afaan aadaa fi amantaa tokko taate ijaaruudha.
qabsoo ijibbaataa saboonni sablammoonnii fi ummatoonni Itoophiyaa aarsaa qaalii kafaluudhaan gaggeessaa turaniin sirni qeenxee jiguun heerri federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa wabii ummatootaa bara 1987 ragga'uun hojii jalqabe. Kanaanis saboonni gaaddisa federaalizimii sabdaneessaa jalatti afaan, aadaa, seenaa fi amantaa isaanii kunuunfachaa fi beeksisaa biyya waloo keessatti waloominaan jiraachuuf waadaa haaromfachuun boqonnaa haaraa kan ittiin eegalamedha. Haa ta'u malee sirni jijjiiramus seenessi qeenxeen saboota sablammootaa fi ummatootaa jidduutti bu'uureeffamaa dhufe madaala sabummaa, madaala sabboonummaa, sabummaa fi biyyaalessummaa gaafii keessa galchuun haqqummaa fi walqixxummaa sabootaa akka sarbamu akkasumas warraaqsi dimokiraasii akka quucaru taasisuu bira darbee hokkarri gola hundatti akka dhalatu taasise. Har'a walwaraansi buqqaatii fi ajjeechaan asii fi achitti mul'achaa jiru shira ta'ee jedhamee itti yaaduudhaan yoo danda'an biyya sirna qeenxee ijaaruu yoo dadhaban biyya maraamartoo walwaraansaa boodatti hafummaa fi hiyyummaan gaadi'amte ijaaruuf galma kan taasifate ture. Kabajamtoota hayyootaa fi qorattoota dhaabbilee fi yuunivarsiitii garaagaraa qabsoon saboota sablammootaa fi ummata Itoophiyaa waggoota hedduu lakkoofsise biyya hundaaf taatu hunda fakkaattuu fi hundi walqixa keessatti keessummeeffamu ijaaruudha. Mootummaan qabsoo ummataa fi wareegama qaalii kafalameen dhalates imaanaa goototaa wareegamanii kudhaamachuudhaan waadaa ummataaf galees gochatti jijjiiruudhaan biyya nagaa waareessite, dimokiraasii bu'uureessite, daneessummatti kabaja horte, boodatti hafummaa fi wallaalummaa injifachuudhaan badhaadhina hunda galeessa mirkaneessite Itoophiyaa hundaaf ijaaruu irratti argama. Ergamni guddaan kun hojii hundi keenya galma ga'iinsa isaatiif gahee keenya bahachuu qabnudha. Kanaafis mootummaan waggoottan 7 dabre gama hundaan ummata isaa qindeessee hojjeteen gara badhaadhinaatti akka ce'uu dandeenyu mirkaneessee jira. Injifannoon hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ashaaraa saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa milkaa'ee jira. Ammas imalli eegallee jiru ulaa galaanaa shiraan dhabne karaa nagaa fi seeraan deebisuudhaan birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaatti ceesisuudha. Kanaafis mootummaan keenya duudhaa ganamaatti deebi'uudhaan seenessi waloo bu'uureessuu fi dhaloota egeree sabaa fi biyyaa beeku ijaaruu irratti argama. Aadaa, duudhaa, safuu fi seenaan saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaatti kabaja horuudhaan eenyummaa keenya isa dhugaa walooma keenyaaf utubaa ta'e ijaaruudha. Dhiifamnii fi araarri meeshaa amansiisaa gara boqonnaa haaraatti biyya ceesisuudha. Haqqummaan walqixxummaa fi soonni waliigaltee dimokiraatawaa Itoophiyaa sabdaneessatti bu'uura dhugaa irratti ijaaruudhaaf kan nu dandeessisuudha. Kanaaf marii biyyaalessaa cimsinee dhiifamaan ida'amnee jaalalaan ce'uudhaan seenessa qeenxee qolannee seenessa waloo ijaaruudhaan hiyyummaa fi boodatti hafummaa dafqa keenyaan maysinee biyya badhaate uumuun hojmanee dhaloota kanaati. Galma kana milkeessuufis hayyootni beekumsaa fi hubannoo qabdaniin gorsuu kan jallate qajeelchuu seenaa waloo ijaaruu fi biyyaa fi dhalootni kun hojii guddaan isanirra jira. Dhumarrattis gumiin balal marsaan 47ffaan mata duree waliigaltee dimokiraatawaa tokkummaa sabdaneessaaf jedhuun gaggeeffamu kun ifaan kan saaqame ta'uu ibsaa. Hayyoonni imala ijaarsa biyyaa eegalame keessatti beekumsaa fi hubannoo qabdan roga hundaan gumaachuudhaan cimtanii akka ifutti fuftan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Dhimmi biyyaa fi
mirga sabaaf sablammoota biyya tokko keessa jiranii seenaa addunyaa keessattis yeroo dheeraadhaaf rakkoo ture diversity akkamittiin manage goonan ni jedhu biyya keenya qofa utuu hin taane akkuma addunyaatti dhimma rakkisaadha ammas itti fufee rakkoo kan qabudha challengingidha jechuudha. Sirni bulchiinsa biyyootaa kana Awurooppaa irratti jaarraa 17ffaa irratti jalqabee gara addunyaa birootti babal'ate gaaffii kana karaa garaagaraa deebisuuf yaalaa ture. Warraaqsi warri Faransaay bara 1789tti godhan approach ittiin diversity manage godhan top down yookiin immoo aadaadhaaf afaan tokko giddugaleessa godhatanii uummatoota kan biraa yookiin immoo afaanota kan biraa gara sanatti humnaan fiduu kan jedhu biyyoota kan biraa kan barsiise ture. Sun immoo gara Ameerikaattis achi booda babal'ate biyyoonni Afrikaa hedduun illee sirna kolonii irraa gaafa bilisa ba'an adeemsi isaan filatan isa kanadha ture jechuudha. Top down isa ta'e kana jechuudha. Gama biraan immoo seenaa addunyaa keessatti biyyoonni akka Jarmanii, Xaaliyaanii sabaaf sablammoonni yookiin immoo saba kan jennu kun uumamaan jiru isteetiin immoo isaan fakkaachuu qaba kan jedhuun unification isaanii mirkaneeffataniiru. Waraana addunyaa tokkoffaa keessatti illee dhimma guddaa ture. Gama warra Ameerikaan Wilson mirga sabaaf sablammoonni self determination isaanii akka mirkaneeffatan kan jedhu qabate impaayirota guguddaan Awurooppaa keessa akka badaniif sababa ta'eera. Warra Raashiyaa kanas yoo ilaalle revolution isaanii booda mirgi sabaaf sablammootaa karaa warra maarkisistii kanallee akka deebii argatu kan jedhu tureera jechuudha. So karaa bitaas jira karaa mirgaas jira jechuudha dhimmi kun. Waraanni addunyaa tokkoffaan lammaffaan godhame sana booda cold wariin erga dhume booda immoo rakkoowwan guguddaa addunyaa irratti mudachaa turan sabaaf sablammoota yookiin immoo ethnic conflict kana waan of keessaa qabuuf 1990moota keessa multiculturalismiin biyyoota multinational ta'an keessatti baay'ee fudhatama argatee biyya keenyatti illee 1995tti heera biyyattii keessatti gadi lafa qabatee jira jechuudha. So dhimma kanaan wal qabsiisuudhaan Dr. Margituun constitutional democracy immoo gaaffii biyya kana keessatti biyya tokko gochuudhaaf mirga sabaaf sablammootaa eeguu kan jedhu gidduu tensionii jiru yookiin immoo challenge jiru sana irratti constitutional democracy akkamittiin nu fayyada. Keessumaa bara mootummaa Adwaawii mirgoonni democracy mirgoonni siyaasaa kunniin kabajamaan turre mirgi aadaa mirgi afaan ofii fayyadamuu tureera. Gaaffiin democracy immoo gaaffiin mirgoota siyaasaa argachuu turan immoo jijjiirama amma jiru kana fidaniiru. Amma haala jiru irratti constitutional democracy immoo contribution inni qabu maal fakkaata isa jedhu irratti Dr. Margituun waraqaa isaanii nu dhiyeessu. Asumaan Dr. Margituu waraqaa isaanii kan nu dhiyeessaniif affeera. Galatoom Dooktar mata dureen waraqaa koo waliigaltee dimokiraataa tokkummaa sabdaneessaaf yookaan Ingiliffaan constitutional democracy for multinational state kan jedhu irratti ta'a jechuudha. Biyyoota garaagaraa yeroo garaagaraatti yookaan bakka garaagaraatti qoonnu waan nuti bu'uureffannu hedduutu jiraata. Ani nama ibsuuf qophaa'e kun garuu keessumaa sirna siyaasaa aangoo wajjin wal qabatee qoodamicha aangoo wajjin wal qabatee fi structure mootummaan qabatu wajjin fakkaatu wajjin qabatee gosoota mootummaa garaagaraa gabaabseen kaasuu barbaada. Inni jalqabaa irratti mootummaa tokko yookaan unitary state jennudha jechuudha. Kun akkuma beeknu mootummaa tokko kana keessatti keessumaa mootummaan giddu galeessa aangoo guddaa bakka itti qabatee naannoon illee yoo jiraatan aangoo muraasa bakka itti qabatanidha. Yookaan irra caalaan aangoon guddaan giddu galeessatti kuufamee akka jiru kan nu ibsudha. Inni itti aanu mootummaa federaalaati. Mootummaa federaalaa keessa yeroo jennu immoo mootummaan giddu galeessaa mootummaa naannoo wajjiniitiin aangoo yeroo itti qooddatu heeraanis seeraanis aangoo yeroo itti wajjin qooddatanii wal wajjin hojjetan akka fakkeenyaatti biyya keenya illee kaasuu ni dandeenya. Inni sadaffaan konfedereeshiniidha. Konfedereeshinii yeroo jennu mootummoonni birmadummaa mataa isaanii qabanii mootummaan of danda'anii cimanii jiraatan garuu mootummaa laafaa
giddu galeessa waliin ufanii waliin hojjechuudhaaf waliin hojjechuudhaaf mootummaa laafaa giddu galeessa yeroo isaan hundeeffatanidha. Kun dura baay'inaan tureera. Amma akka carraatti kan Afrikaa Yuuniyeenii alii ka'uu danda'a, kan Eurooppaan Yuuniyeenii alii kaasuu dandeenya. Garuu ofishaalii konfedereeshin qulqulluu ta'e akka sirna amma jirutti akka hin jirre hubachuunis barbaachisaa ta'a. Inni itti aanu city state yookaan immoo mootummaa magaalaa tokkeeti. Mootummaa magaalaa tokko yeroo jennu magaaluma sana duwwaatti aangoon hundumtuu kan qabamee jiru, bulchiinsi hundumtuu structure addaa kan hin qabne, giddugaleessa kan hin qabne mootummaa fi sirna akkasii jechuudha. Fakkeenyaaf Singaappoor fudhachuu dandeenya. Singaappoor qoodamiinsa addaan qabdu, naannolee addaan qabdu, bulchiinsi hundumtuu magaalaa tokkotti Singaappooritti kan walitti qabamee jiru jechuudha. Dhumarratti kan kaasuu barbaadu waraqaan koonlee kan inni bu'uureeffatu multinational state yookaan immoo mootummaa sabaa fi sablammii hedduu of keessatti hammatee jiru jechuudha. Kun bal'inaan akka bu'uura qorannoo yookaan waraqaa kanarratti gooneen ilaalla jechuudha. Kanaaf yeroo mootummaa sabaaf sablammii hedduu qabu jennee ilaallu akkuma beekamutti heddumminni yeroo odeessinu lamaaf isaa ol sirna mootummaa magaalaa yookaan biyya tokko sabaaf sablammii garaagaraa of keessatti qabatee jiru, garee garaagaraa of keessatti qabatee jiru, mootummaa sabdammii yookaan mootummaa tiimii adda addaa sabaaf sablammii adda addaa of keessatti qabatee jennee akkuma maqaa isaa irratti hubannu qabachuu ni dandeenya. Kanaaf garaagarummaan mootummaa kana keessa jiru keessumaa saboo fi sablammoonni achi keessa jiraatan kun eenyummaa mataa isaanii kan qaban, kan ittiin of ibsan, ani abaluudha kan ittiin of jedhan kan qaban, historically kan ittiin of ibsan seenaa addaa mataa isaanii, narreeshinii seenaa mataa isaanii kan qaban, darbees immoo siyaasa gaggeeffachuu barbaadan, siyaasa guddifachuu, siyaasa babal'ifachuu barbaadan kan mataa isaanii kan qaban, darbees kun dirqama ta'uu dhiisuu mala. Bakki isaan jiran illee, bakki isaan jiraatan illee murtaa'aa ta'uu danda'a. Bakka tokko fakkeenyaaf waa'ee saba tokkoo dubbeessinu sabni sun bakka inni jiraatu qobaatti adda ta'e jiraachuu ni mala yookaan immoo bakka biraatti faffaca'ee jiraachuu mala. Garuu akka muraasaatti yookaan biyyoonni muraasni bakka jireenya yookaan bakka itti beekaman sabni sun yookaan tiimiin sun bakka itti beekamu, bakka itti mul'atu qobaatti kan jiraachuu kan jiranis waan jiraniif fakkeenyaaf akka Beeljiyeem fudhannee ilaaluu dandeenya. Beeljiyeem keessa keessumaa afaanii fi intaniidhaan sabummaadhaan warri jiran warri Fraankofoon dubbatan bakka Fraankofoon dubbatan kan jiran qobaatti, warri Dach dubbatan kan warri Dach dubbatan kan jiraatan qobaatti, kan Jarman illee akkuma kanaatti qobaatti kan jiran jechuudha. Kanaaf itti aansuudhaan kan ilaallu yeroo garaagarummaa kana ilaallu. Yeroo heddummina sabaaf sablammii jennee odeessinu kan dagatamuu hin qabne tokkummaadha. Heddummina sana keessa maal arguu feena yookaan maaltu jiraachuu mala tokkummaadha jechuudha. Kanaaf tokkummaa garaagarummaa keessaa yeroo jennee dubbannu isa sila akka bu'uuraatti garaagarummaa sabaaf sablammii heddummina jiru sana keessatti ilaaluun barbaachisaa akka ta'e kan inni kaasuu barbaadu. Kana keessatti yeroo garaagarummaan kun kaamu sabaaf sablammoota keessumaa akka biyya keenyaa hedduu jiran keessatti garaagarummaa jiru. Achi keessatti immoo akkamittiin tokkummaa uumnaa kan jiru illee booddee kan laallu ta'e yeroo garaagarummaa kana dubbannu kan irratti hundoonu garaagarummaa yookaan tokkummaa garaagarummaa hedduu jiru keessatti akkamittiin uumna jennee yeroo laallu tokkoffaa walqixxummaa irratti hundaa'uun dirqama. Tokkummaa sana uumuuf garaagarummaa sana keessatti walqixxummaan isa jalqabaati. Walqixxummaa yeroo jennu sabni saba caalu hin jiru, sabni sabaati gadi hin jiru. Kanaaf sabni jiru hundumtuu, saboonni garaagaraa achi keessa jiran hundumtuu carraa garaagaraa walqixa argachuu qabu, opportunity yookaan access garaagaraas walqixa akka argachuu qaban kun mirkanaa'uu yoo qabaate kan nuti garaagarummaan tokkummaa sana hundeessuudhaaf yookaan bu'uuraan ijaaruudhaaf nuti deemnu jechuudha. Walqixxummaatti aanee kan murteessaa ta'e keessumaa garaagarummaa kana keessa tokkummaa ijaaruudhaaf mutual respect yookaan immoo jaalala, wal kabaja, waloo, obbolummaa. Keessumaa akkuma garaagarummaan aadaa fi amantaa garaagarummaa jiru kun aadaa qabaata, afaan qabaata, afaaniif aadaa walii kabajuun isa jalqabaati jechuudha. Kanaaf afaan walii kabajaa, aadaa walii kabajaa, amantaa walii kabajaa yoo deemne maal hundeessaa deemna, maal ijaaraa deemna,
tokkummaa sana ijaaraa akka deemnu karaa nuu ta'a yookaan kallattii nuu ta'a kan jedhuun kaa'uun barbaada. Itti aanee hirmaannaa haala jireenya siyaasaa fi soshaalii keessatti illee. Siyaasni gaggeeffamaa jiru kan isaanii nammate ta'uu qaba. Siyaasni aangoon yeroo murtoon murteeffamu ammachiisaa ta'uu qaba. Hirmaannaan qaama hundumtuu siyaasa gaggeeffamu keessatti murtoo laatamu kana keessatti akka isaan hirmaatan gaarantii ta'uu akka qabanii fi sooshaal laayifii bifa garaagaraatiin hawaasonni kun yookaan saboonni kun yeroo waliin jiraatan sirna hawaasaa mataa isaanii qabu. Sirna hawaasaa sun kan wal keessa dhufe, kan wal kabajaa walitti dhufe, wal keessaatiin waliin qooddame kan waloo yoo ta'e kun gara maaliitti ijaaruutu deemna gara tokkummaa garaagarummaa jiru kana ijaaruutti qabiyyeewwan nu gargaaranidha jechuufani. Keessumaa hooggantoonni bakka bu'oonni ta'uu danda'u saboota garaagaraa walitti dhufanii gareen garaagaraa walitti dhufanii aangoo biyyattii irraatiin waliin qooddatanii waliin hojjechuu waliin galanii biyyattii tasgabbeessuu kan jedhu propose godhee kaa'e. Iltaan sun maaliif biyyoonni konseeshinaal dimokiraasii hordofu yookaan filatu keessumaa warri filatan eenyu filatee booddeen ilaalla. Kanaaf maaliif gara kanaatti deemu jennee ilaallu. Keessumaa kan nuti dubbachaa jirru waa'ee biyyoota aadaa sabaaf sablammii garaagaraa qaban heddummina qabaniiti kan nuti dubbachaa jirru. Biyyoonni maltinaashinaal steet ta'an biyyoonni saba hedduu qaban sablammoota hedduu qaban garee garaagaraa of keessaa qaban konseeshinaal dimokiraasii maaliif hordofuu fedhuu kan jedhutti dhufa. Biyyoonni akkasii kun yeroo baay'ee rakkoowwan isaan mudatu jira. Rakkoowwan common ta'e kan isaan mudatu jira. Rakkoowwan sana keessaa ni jalqabaan national identity conflict. Sabaaf sablammiin achi keessa jiru eenyummaa isaaniitiin yookaan waldhabbeen isaan mudate yeroo baay'ee. Identitiin tokko yookaan gareen tokko garee tokko jireetiin walitti dhufeenyi isaanii rakkootti yerootti bu'u yookaan konfliktii yookaan interintiriin konflikt kan jenneef laallu. Sabaaf saboonni walitti bu'uu kan danda'an yookaan gareef garee walitti bu'uu danda'an fedhii addaa kan qaban wanta akkasii waan jiraataniif yeroo baay'ee waan mul'ataniif baay'ina keessa rakkoon adda akkasii waan dhufuu danda'uuf. Kan biraa seenaajii wal qabatee rakkoowwan garaagaraa naareeshiniiwwan garaagaraa saboonni fi sablammoonni achi keessa jiraatan waan qabaataniif kunis madda walitti bu'iinsaa ta'ee waan isaanitti mul'achaa tureef akka koomanitti kun amma rakkoowwan koomanii ta'ee isaan biyyoonni sabaaf sablammii addaa qaban hedduu qaban rakkoowwan isaan mudachaa ture akka koomaniitti jechuudha. Darbee kompitiishinii soovernitiiti. Biyyi jiraatan sana keessatti aangoodhaan siyaasa keessatti hirmaachuu isaa konfirm gochuu barbaadu. Sabni hundumtuu xiqqaatu baay'ina haa qabaatu siyaasa biyya isaa sana keessatti aangoo biyya isaa sana keessatti wal qixa qooddachuudhaaf ani achi keessa hin jiru jedhee achi keessa of arguudhaaf fedhii fi dorgommiin achi keessa ni jiraachuu. Itti aanee warri successful multinational democracy kan baatan lamaansaa illeetii kan gubbaa sanas walitti fidee hawaasa isa godaallee hirmaachisee yoo deeme fiixa baay'insisaa baay'ee akka gaarii ta'u ni kaasu qorattoonni jechuudha. Tokkummaa akkamiif nagaafin jedhu gaafii hin deebinu yookaan immoo gaafii deebisuudhaaf qabsoodatti gaggeeffamuu danda'u waan ta'eef amma yoonatti fuulduratti illee ajandaa riisarchii, ajandaa marii hayyootaa, ajandaa marii uummataa ta'ee itti fufuu akka qabu agarsiisa. Waraqaa dhiyaatadhaas ka'ee reyaalitii Itoophiyaa durraas kaasnee olaallee akkuma kaasee hundumtuu tokkummaa akkamitti finnaadha kan kaasu lammaffaa immoo akkamitti finna kan kanarratti garaagarummaan lama approachii lamaan deemamaa as geenye jedha. Tokkoffaan approachiin jalqabaa assimileeshinii finnaa jechaa jiru. Isiin kun immoo akkamitti uumamaa tokkummaa kan taanu tokko taaneeti. Kun jechuun maa inni aadaa tokko qabannee kan biraa gannee eenyummaa tokko qabannee kan biraa gannee seenaa fi seeneffummaa tokko qabannee kan biraa keessaa haqnee kanaafuu inni kaan hafee tokko taanaa kan jedhuudhaan adeemamaa jira. Adeemsi kuni milkaa'uu akka hin dandeenye akka biyya keenyattis ta'e akka addunyaattis already approved ta'eera. Maybe history wanni kaa'atu jiraachuu hin mala ta'a. Garuu 21st century keessa gaafa geenye sadarkaa consciousness uummanni irra ga'e irraa kaanitti kan laaluu qabnu waan ta'eef yeroo ammaa irra teenye ati bakka keessa hin jirtu seenaa kan keedhiiti kan koo himadhu identity kan kee lafa kaayati kan kootiin of barii ati as keessaa moo qabdu ati akka
qaama biyya alaatti dhufte tofilaaliti kan kootti makameetii jira yoo jenneeni eentu isheedha inni ilaallu intu isheen jedhu waan ta'eef kun fudhatama hin qabu waan ta'eef optionii lamaffaatti kan deemu nurra jiru eetanan fudhadhani approach lamaffaan tokkummaatti finnuuni sabdaneessummaa kan jennu kana jechuudha. Yaa waggaa literature keessatti nuti akkamitti dubbisna diversity, inclusiveness fi representative jennee keenya nuti. Egaa diversity gaafa jennu jechi diversity jedhu kuni warri qaamni homogeneity barbaadu sun diversity akka waan biyya diiguu fi waa'ee garaagarummaa kan immoo diversity yoo dubbanne akka antiteesii tokkummaatti fudhatama. Garuu dhugaan akkasii miti. Tokkummaa gaafa jennu waa'ee tokkummaa maal haasofna biyyattii keessatti garaagarummaa waan jiru waa'ee tokkummaa haasofna. Already homogeneous ta'an waa'ee tokkummaa agendaas miti issues miti dhimmi nuti irratti malu dhimma biraa ta'a jechuudha. Kanaaf diversity tokkoffaa waa'ee diversity gaafa haasofnu waa'ee tokkummaa tanaa ta'a jiru. Lammaffaa waa'ee sabdaneessummaa gaafa dubbannu waa'ee inclusive hunda itti hirmaachisu amma asan baneessaa yeroo nu ganama akkuma kaa'ametti nuti biyya waloo waliin ijaaruudhaaf gaafataa jirra kan jedhamedha. Kun gaafii haqa qabeessa waan ta'eef wanni duratti deebi'uu qabnu ta'uu hin taane itti fufnee falmuu wanna qabnuu fi wanni biraa hafuu hin qabnedha. Maaliifiin biyya waliin jiraachuu qabna. Nuti biyyi kun keessaan jiru illee kan keessaa baanu miti. Qaamni biraas illee biyyi kun keenya miti akka keessaa bahu hin barbaannu. Gaafii nuti gaafachuu qaabinni jechuun koo warri sabdaneessummaa deeggaru jechuu kiyyaadha. Warri sabdaneessummaa deeggaru gaafiin kaa'aa jiru gaafii obbolummaati. It is very legitimate, it is very right. Obbolummaan hin barbaachisu isin hin jirtanuu jechuudha antiteesiin kana jechuudha. Gaafii tokkummaati gaafii waliin irratti hirmaachuutii fi gaafii sirna biyyattii keessatti of arguu kan immoo representation gaafii akkasitti kan gaafataa jirru. Kanaafuu constitutional democracy irraa maal fudhannaa jennee constitutional democracy kan barbaachiseefis biyyoota akka biyya keenyaa multinational ta'an biyya ummata identity kan fi qabu aadaa ofii qabuu fi seenaa ofii qabuu fi seeneffama ofii qabuu fi aspiration ofii qabu itti waliin ijaaru itti dhufeedha waan ta'eef numaaf kan tolfamedha jechuu kooti. Kanaaf sirni kun sirna optionaalii ta'ee otoo hin taane sirna Itoophiyaan irraa waan baay'ee fudhattudha. Gaafii nuti kaasuu qabnu yoo jiraatellee sirna sabdaneessummaa kana akkamiin lafa qabsiisna akkamiin cimsina kan jedhudha. Maaliifiin har'a ilaalchi qeentee still israagiidha jira. Yoomii gateef yoo karaa argatee fi duubatti deebisanii uummata afaan tokkoo fi seenaa tokko himatuu fi uummata identitii kaan diigee tokko qofatti jiraatu hin barbaadama. Har'allee qabsoon hin jira waan ta'eef har'allee qabsoon sabdaneessummaa itti cimee itti fufuudhaafii fi hayyooleen illee yaada burqisiisuu akka qaban miidiyaaleen illee kana haala gaariin kominikeetii gochuu akka qaban uummata illee barsiisuu akka qaban baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii tokkoof gaafachuu qabna yaadaan akka nama dhuunfaa tokkootti maal barbaanna waan barbaannu akkamiin arganna waan barbaannu sana sirriitti adda baafnee beekna yoo ta'e daandii kaleessa irra deemnee itti milkaa'uu dadhabne irra akkamiin deebina. Fakkeenyaaf ajandaa qeentee kan kunoo dhaabbata qeentee amantaa qeentee afaan qeentee irratti biyya kana ijaarreetu deemsifnaa jennee yaalleeti hin kufe gatii hedduus nu kaffashiise. Isaan booda immoo isa sana gatii dhabsiisuudhaaf dhimma sabaaf sablammootaa qofa addatti baafnee gara akkuma sila ka'e gara polarization sanatti immoo gara bahiinsa fiixeetti sababa akkuma ta'e har'a immoo lamaan saayyuu itti yaaduu akka nu barbaaduuf hojii manaa nu ta'ee jiraachuudha. Sila madarakii waltajjiirraa ka'eera. Civic education akka akkantinii tokkotti itti fayyadamuu qabna waan jedhu ka'eera. Civic education qofa otoo hin taane civic partnership waan jedhu irratti illee fooyyeffachuu qabna waan jedhuun qaba'ani. Kana jechuun maal jechuudha civic partnership kuni sabni tokko saba biraadhaaf duudhaan aadaan saba tokko saboota biraa hammachuudhaaf maal qaba. Fakkeenyaaf duubatti adeemnu. Uummanni Oromoo dur sirna akkamii gaggeeffachaa ture? Sirna akkamiitiin ajandaa garaagarummaa kana ajandaa diiginsa fidu kana akkamiin handil gochaa ture? Riili sirni gadaa kanaaf deebii hin qabu. Sirna gadaa sana immoo haala amma jiru kanarratti addabti goonee isaa wal simsiifne akkamiin gara fuulduraatti deemuu qabna.
kareessa maal qabna turre booromoo garamitti deemna isa jedhuuf gaaffii itti yaaduu qabnan jedha. Ajandaawwan gurguddaa biyya keessaa amma biyya alaatti qabnu tokko ta'aniiti kan galmaan ga'uu dandeenyu. Kanaaf waliigalan alaagalan akkuma Oromoon jedhu waliigaluun murteessaa waan ta'eef. Gama kan biraatiin muuxannoo addunyaa akkuma Dr. dhiyeessan Global Peace Indexiin isaanii guddaa kan ta'e waliigalteen isaaniis guddaadha. Misoomni isaaniis guddaadha. Per capita income isaaniis guddaadha. Kana jechuun waliigalteen guddummaa ofii mirkaneessaa jechuudha. Guddummaa biyyaa mirkaneessa. Gama kan biraatiin fedhiin uummataas uummatni keenya waltajjii hundumarratti waliigalteedhaaf iddoo inni qabu guddaadha. Nus akka bakka bu'aa uummataattis yeroo garaa garaa yommuu mariisisnu waliigalteedhaan uummata kan biraa wajjiniin jiraachuun sabaaf sablammii wajjiniin jiraachuun akka Afrikaatti immoo tokko ta'anii akka addunyaatti dhiibbaa uumuu kan dandeenyu yoo waliigalleedha kan jedhu ejjennoo akkasii qaba. Beekumsumti ammayyaa yeroo ammaas wanti inni gaafatu kanaadha. Kanaaf roguma barbaanneen yoo deemne maree waliigaltee tokkummaan ajandaa addunyaa ajandaa isa guddaadha waan ta'eef galateeffachuun barbaada. Maaliif waliigalla yoo jenne ajandaa waloo qabna. Bu'aan isaas bu'aa siyaasaa qaba. Bu'aan siyaasaa siyaasa tasgabbaa'uu uumuudhaafi. Bu'aa dinagdee qaba. Dinagdeen keenya walitti ida'amnee hojjechuudhaan badhaadhina keenya mirkaneessuu dandeenya. Bu'aa hawaasummaas qaba. Uummatni akka walamanu godha. Bu'aa dippiloomaasii qaba. Addunyaa duratti nuni dhiibbaa uumuu akka dandeenyuuf gumaachi inni qabu guddaadha. Kanaaf kun maal barbaada yoo jenne mul'ata walootiif walii wajjin hojjechuu gaafata. Seenaa keessatti garraamummaa uummata tokkoo akka carraatti gareewwan fayyadaman jiru. Itti yaadanii karoorsanii dadhabbina namaatti garraamummaa namaatti ofitti madaksuu namaatti jaalala namaatti fayyadamanii iddoo qabachuu opportunistic ta'uun in jira waanta ta'eefi isa kana akkamittiin qolachuun danda'ama. Saboota yeroo wal dandeessisnu yeroo walii galchisiisnu inni tokko keessatti akka hin cunqurfamne akka hin dhiitamne akka duubatti hafne maaltu godhamuu qabaa kan jedhu sirritti otoo bilchaateeti gaarii ta'ee yaada. Karaa biraatiin biyyumti kun iyyuu sirritti redefined taateetti biyyi kun yeroo ammaa kana haalli ishii wanti baay'ee gegeeddarameera wanta ta'eefi Itoophiyaa durii keessatti akkaataa itti Itoophiyaan bocamtee fi agarsiifamte jira. Modern Itoophiyaa keessatti immoo wantoonni gegeeddaraman baay'een jiru. Kanaaf Itoophiyaan kuni haala qabatamaa amma jiruun sirriitti redefined ta'uu danda'uu qabdi. Biyyoota ollaa wajjin hidhatni ishee qabdu, keessoo isheetti hawaasa gidduutti hidhanni jiru, amantaalee fi amantaalee gidduu hidhanni jiru sirrittiin redefined ta'uu danda'uu qaba jedheetan amana. Yoo kana gochuu baanne yaadi amma theoretically Dr. Margituun kaasan kuni dhufee iddoo qubatu dhaba jechuudha. Sana bakka qubachiisan argachuudhaaf duraan dursinee sirriitti clarity uumuu danda'uu qabna. Definitionii gaarii Itoophiyaa kanaaf kennuu qabna. So Itoophiyaan kun yaada kana hin baatti hin dandeessi kan jedhu sana erga mirkaneeffannee booda yaadamni kun yoo gadi bu'e yaada baay'ee gaarii ta'e yaada baay'ee jijjiirama fiduu danda'u hawaasa kanallee fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'u akka ta'e mirkaneessuun danda'ama jechaadha. Ulfaadha.